Sadarkaa biyyaatti guyyoonni qaammee shanan maqaa adda addaan mogga'aniiru. Kanuma bu'uureffachuunis kabajamaa jiru. Qaammeen lama guyyaa oomishtummaa jedhamee kan mogga'e yoo ta'u, mata duree oomishtummaa aadaa godhachuun diinagdee cimaa haa uumnu jedhuun kabajamaa ooleera. Guyyaa kana sababeeffachuun kutaa bulchiinsa magaalaa Aqaaqii Qaallittiitti iddoowwan oomishaa adda addaa hooggantoota adda addaatiin daawwatamaniiru. Namoonni hojii oomishtummaa irratti hirmaatanii iddoowwan isaanii daawwatameef yaada kennaniin hojii hojjechaa jirruun ofii keenya dabalatee namoota hedduuf carraa hojii uumneerra jedhanii oomishni biyya keessaa yoo guddate diinagdee biyyaa guddisuu irra darbee carraa hojii bal'aa uumuuf ni gargaara jedhaniiru. Nuti jalqabne maashina xiqqoodhaan jalqabne bara 2007 jalqabne. Isarraa kaasnee amma agartan kanarra geenyeerra jechuudha. Waan nuti oomishnu baay'inaan uffata dubartootaati. Dhiiraas hin jira. Wanta akkasii oomishna. Yeroo ammaa kana hojjettoonni jiran hojjettoota 750f carraan hojii banameera jechuudha. Biyyattii kanaaf gargaarsa inni qabu tokkoffaan akkuma irra jedhe namoota hammanaatiif carraan hojii banameera. Namoonni kun immoo bukkee isaaniitti nama 2 nama 3 qabaachuu danda'a. Namoonni kana hundi ittiin fayyadamaa jira jechuudha. Dabalan immoo maalinni nuti oomisha kana oomishuu keenyatti tokkoffaan nuti gammannu maalinni sharafa biyya alaa hambisiisuuf guyyaan akkasii jiraachuun isaa baay'ee nama gammachiisa. Armaachi qodaa fi qabattoo waaleetii caamaa boorsaa dubartiitis hin jira waaleetiinis hin jira isa wanni oomishna baay'ee shaashalamaa jira wannoon isaa qodaan isaa baay'ee bareedaadha jedhanii bituu warri shammaatochi gatiinis tamaxaaxaanyidha akka biyya alaa sana hin ta'u. Faayidaan isaa maaliidhi? Irbaata sabaa fi uummataa fi gatiinis gad baa nuufis immoo iyyuu achii dhufuurra tan biyya keessaa wayyaa gatiidhas wanna hundumaafuu irbaata sabaatiif tan biyya keessaa wayya. Gorsaan hojii raawwachiisaa fi bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjira industirii fi hojii intarpiraayizii kutaa bulchiinsa magaalaa Aqaaqii Qaallittii Maakiyyee Rashiid akka bulchiinsa magaalaa keenyatti oomishtoota jajjabeessuu fi gabaa wajjin walitti hidhiinsa uumuuf baazaariiwwan akkanaa yeroo adda addaatti qopheessaa turreerra jedhanii oomisha biyya keessaa guddisuun rakkina biyya keenyaa kan ta'e hojii dhabdummaa hir'isuu ni dandeenya jedhaniiru. ክፍለ ከተማ ወይ ባዛር የተጀመረው በ27 ነው የጀመርነው የሚቆየው እስከ ጳጉሜ 5 ድረስ ይቆያል ማለት ነው። ባዛሪን akka kutaa bulchiinsa magaalaa keenyaatti hagayya 27 jalqabne hanga qaammee 5tti tura. Oolmaa baazarii har'aa guyyoota biroo irraa kan adda taasisu har'a guyyaa oomishtootaa waan ta'eef meeshaaleen har'a gabaatti dhiyaatan hunduu kan biyya keessaatti oomishamanidha. Nuti akka kutaa bulchiinsa magaalaa keenyaatti oomishtoota jajjabeessuu fi walitti hidhamiinsa gabaa uumuuf yeroo yerootti baazarii akkasii qopheessaa turreerra. Oomishni biyya keessaa guddachuun faayidaa hedduu qaba. Dinagdee biyyaa guddisuu keessatti faayidaa inni qabu kan hagana jedhamu miti. Sharafa biyya alaa ni fida. Akkasumas hojii dhabdummaa hir'isuu keessatti gahee olaanaa qaba. Kanaaf yeroo ammaa mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee kan hojjechaa jiruuf.